har'amee waa'ee qincee fi qorii isinitti hima. Qinceen nyaata aadaa Oromoo ajjaa yookiin garbuun hororamee qophaa'ee okkotee keessatti danfifamee erga bilchaatee booda dhadhaan itti godhamee nyaatamudha. Qinceen tarii qorii kanattis ba'uu danda'a. Meeshaalee ammayyaa'oo amma dhufan kanatti illee bahamee nyaatamudha kan inni danda'u. Qoriin maali kan jedhume maalirraa hojjetamaa faaya akkamiiti kan jedhu haa ilaallu. Uummanni Oromoo aadaa hedduu midhaagaa fi jaalatamaa qabaachuun beekama. Aadaa kanneen keessaa kan fuudhaaf heerumaa, kan nyaataa, kan dubbii, kan uffannaa kanneen biroo itti dabalataan kaasuu dandeenya. Meeshaalee aadaa uummanni Oromoo itti fayyadamu keessaa nyaataaf tokko qorii. Qinceen amma jalqabu kaases qorii kana keessatti illee nyaatamudha kan inni danda'u. Qoriin meeshaa aadaa nyaata adda addaa kan akka marqaa, finiina, micciirraa, alaqanaa, bachoo, marmaree fi qincee dabalatee kanneen biroo keessatti nyaachuun ni danda'ama. Qoriin kan irraa hojjetamu mukkeen akka heexuuf birbirsa jechuudha. Meeshaan kun itti fayyadama yeroo nyaataatiif qofa osoo hin taane akka meeshaa faayaattis itti tajaajilama hawaasni. Yeroo durii haawwatiin nyaata adda addaa meeshaa qoritti nyaatamu isumaan namaa dhiheessu yookiin namaa geessu. Akka aadaa Oromootti intalli heerumtu takka meeshaalee ittiin heerumtu keessaa tokko qoriidha. Haati intala heerumaaf geetti takka heerumsiisuuf meeshaalee bitamuuf keessaa qoriin isa tokko yoo ta'u, qorii kana haati intala isiitiif dhadhaa keessatti guuttee waggaa tokko oliif intalli sun gaafa heerumte dhadhaa akka hin binne waliin heerumsiisti. Meeshaan kun yeroo ammaatis bakka hedduutti itti fayyadamaati jiru. Inumaayyuu hammayyaa'ee faaya garagaraatiin faayamee yeroo mul'atutu mul'ata. Iddoo kamittuu hawaasni meeshaalee aadaa kunuunsuun itti fayyadamuun qaroominna.
aadaa